bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsi kennamuu maqsamee kanneen duula waraanaa geggeessaniif akka noollee gochuuf haalli mijachuu ka qabu ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf abut gargaarsi akka Tigraay hin seennesitu danqe jechuun walii isaanii himataa turan. Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa har'a suuraa feesbuukii ofiirratti akka maxxansetti keeshaa gargaarsa nyaataa ka jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan ittiin jedhe kasilaa warra wal waraansaan miidhamaniif ooluu qabu loltoonni abut qabatanii jiru jechuun agarsiise. Abut kanaan duras gargaarsa dhala namaa ergame loltoota isaaf kenna himannaa jedhu soba jedhee ture. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Biriteen Viikii Foord loltoonni abut gara Tigraayitti akka deebi'an gaafatan. Loltoonni Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti wal waraansa geggeessan battalumatti dhaabuun Tigraayitti deebi'uu qabu jedhan. Tigraay keessattis tajaajilli adda citee ture iddootti akka deebifamu gaafataniiru. Yuunaayitid Kingdom gamasheen mootummaan Itoophiyaa tajaajila Tigraay keessaa hatattamaan iddootti akka deebisu abut immoo boba'aa qabatee jiru kan silaa gargaarsa dhala namaa raabsuuf akkasumas tajaajila akkaan barbaachisaa ta'eef oolchuuf ture sana akka deebisu ministeerittiin haajaa alaa Biriteen gaafatanii jiru. Gama biraan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaan kan ka'e uummata magaalaa Qobboorraa godaane kuma hedduuf daannaa yeroo qopheessaa ka jiran ta'uu bulchaan godina Walloo obbo Tasfaahun Faantaawun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Godina Walloo kaabaa magaalaa Qobboof naannoorraa namoonni godaanan kun yeroo ammaa iddoo adda addaatti faca'anii jiru jedhan. Hoogganaan waajjira ittisa balaa ka godinaa obbo Alamuu Yimar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni 150,000 caalaan magaalaa Qobboof naannoo raayyaarraa buqqa'anii jiru. Jaarmiyaan gargaarsa dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Ochaan gara jalqaba torban kanaatti akka gabaasetti wal waraansa jiruun kan ka'e godaansi uummata godina Walloo kaabaaf Walloo kibbaa keessatti uumamuu ibsee ture. Namoonni Qobboorraa godaanan kun gargaarsa hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu waajjirri koominikeeshinii konyaa raayyaa Qobboo ibsa baaseen hubachiiseera. Wal waraansi jiru hammaachuu mala jechuun kanneen sodaatanii godaananii turan gara qe'ee isaaniitti deebifamu bulchaan godina Walloo kaabaa ibsaniiru. Jireenyis iddootti deebi'uusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Gama biraan daayireektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawar roobii hagayya 31 bara 2022 Tiwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan naannolee Itoophiyaa, Affaar, Amaaraaf Tigraay keessatti namoonni gargaarsa namoomaa gumaachan hidhaa saamicha boba'aaf konkolaataa isaanii qabachuu dabalatee giddu seeninsi fudhatama hin qabaanne irra gahaa jira. Gargaarsi kanneen rakkatan akka dhaqqabuuf gareeleen martinuu hojii gargaarsa namoomaa akka kabajan waamicha keenya dhiyeessinaa jedhan. Gama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay himannaa kanaaf deebii kennuuf jecha ibsa baasee tureen daayireektarri olaanaan WFP David Beels mootummaan Tigraay qabeenyaa WFP kanneen ta'an konkolaataa boba'aa fe'ee hateera jechuudhaan yakkuun nu yaaddesseera jedhee jira. Daayireektarichi Beels dhugaa dhimmicha marsee jiru utuu hin dhugoomsin yakkaawwan akkasii dubbachuurraa waan wayyaa'u qabaachuu qabu turan jedha ibsisuun. Mootummaan Tigraay taankaroota boba'aa kamuu hin hanne boba'aa liitira 600 ol WFP'f liqeessee ka ture yoo ta'u akkaataa waliigaltee qabnuun akka deebi'u qofaa gaafannee jedha ibsisuun. Boba'aan kun hojii tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka hospitaalotaaf kilinikiif dhaabbilee fayyaa biroo guutuu Tigraay keessaa saamaman kanneen humnoota weerartootaatiin miidhamaniif kan ooluu jedha ibsi mootummaa naannoo Tigraayin ba'e kun.